Uummanni Oromoo alaamana jirtan baga ayyaana irreecha hora Finfinnee akkasumas hora Harsadiitiin isin ga'e jenna. Ayyaanni irreechaa kun kan nagaa, kan gammachuu, kan quufaa, kan badhaadhinaa, kan rakkoon itti dhibamu isiniif haa ta'u jechuun kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiiniin ONN isiniif hawwa. Oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisaa. Oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Irreechi hora Finfinnee har'a kabajamaa oole. Ayyaana irreecha hora Finfinnee barii sa'aatii 11 irraa eegalee har'a haala miidhagaan kabajameera. Ayyaana irreecha Oromoo hora Finfinnee irratti uummata Oromoo bal'aa dabalataan bakka bu'oonni saboota adda addaa kutaalee biyyattii hedduu irraa argamaniiru. Keessumaa hirmaattonni ayyaanichaa uffata aadaa godinaalee Oromiyaa adda addaan faayamanii irratti argamuun ayyaanichi daran akka miidhagu taasiseera. Irreeffattoonni lakkoofsa hedduun kallattii hundaan gara addabaabayii masqalaatti bariidhaan seenaniiru. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee naannoo Dololoo Buddeenaatti irreeffachuuf gara irreeffannaa deemanii ayyaana irreechaa kabajataniiru. Jala bultii irraa eegaluun irreeffattoonni kutaalee biyyattii adda addaa irraa gara magaalaa Finfinnee seenaa turan haala miidhagaa ta'een keessummeeffamaniiru. Dargaggoonni uffata adiitiin faayamanis gariin isaanii ammoo sirboota aadaatiin jilicha bareechaa oolaniiru. Ayyaanni hora Harsadii ammoo boruu magaalaa Bishooftutti kan kabajamu yoo ta'u, irreeffattoonni hedduun gara magaalittiitti imalaa akka jiran dhaga'ameera. Irreechi hora Finfinnee kan bara 2024 nagaan xumuramuusaa poolisiin federaalaa beeksise. Ayyaanni hirmaattota kitilaan lakkaa'aman hirmaachise. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee rakkoo tokko malee haala duudhaa fi aadaa isaa eegeen kabajamee xumuramuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Keessummoonni biyya keessaa fi alaa akkasumas turistoonni hedduun kan irratti hirmaatan ayyaanni irreecha hora Finfinnee gufuu tokko malee tasgabbii fi naamusa addaan kabajamee xumuramuusaa poolisiin magaalaa Finfinnee ibseera. Kana malees kabajni ayyaana hora Finfinnee karaa nagaan akka xumuramuuf qaamoleen qooda qaban hunda galateeffateera. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni hora Harsadii nagaan akka xumuramu kutaalee hawaasaa fi qaamoleen nageenya tumsa taasisan cimsanii akka itti fufanis poolisiin federaalaa gaafateera. Irreechi hora Finfinnee duudhaa isaa eegee bifa hawwataa ta'een xumuramuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsan. Irreechi hora Finfinnee duudhaa isaa eegee bifa hawwataa ta'een kabajamee xumuramuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Ayyaanichi gufuu tokko malee karaa nagaan akka xumuramu qooda abbootiin gadaa, haadholiin siiqee fi jiraattonni magaalichaa baatan galateeffataniiru. Akkasumas dhaabbileen tajaajila karraa arfaniinuu keessummoota simachuun ulfina ayyaanichaaf kennan dinqisiifataniiru. Dhaabbileen nageenyaa bulchiinsa magaalichaa kan federaalaa fi naannoo Oromiyaa ayyaanni hora Finfinnee sodaa tokko malee nagaan akka xumuramu gumaacha taasisanis nan galateeffadha jechuun ibsaniiru. Finfinneen sadarkaa idil addunyaa fi biyyaalessaatti keessummoota ishee jaalalaa fi tajaajila gaariidhaan simachuu yeroo irraa gara yerootti fooyyeffataa dhuftee jirti kan jedhan Aadde Adaanech Abeebee, isinis hirmaattonni irreechaa hora Finfinnee tajaajila argattanitti gammachuu olaanaa qabaachuu keessaniif garaa guutuudhaan waan nuuf ibsitaniif galatoomaa jechuun ibsaniiru. Oduma kanaan wal qabatee irreecha hora Finfinnee ulfoo keessanitti ulfina dachaa waan hortaniif galatoomaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Irreecha hora Finfinneef Oromoon kaabaa fi kibbaa, bahaa fi lixaan kallattii hundaan sabootaa fi sablammootaaf uummattoota obboleewwan isaa biroo waliin timmisuun handhuura lafa isaatti wal ga'ee ulfoo isaatti ulfina dachaa horeeraa jedhan. Kana malees diyaaspooraa fi lammiileen biyya alaa yeroo duraaf kumaatamaan hedduun lakkaa'aman argamuudhaan irreechi ardaa jila uummata addunyaa akka ta'uuf gochaan mirkaneesseera. Kanaaf isin galateeffanna jechuun ibsani. Irreechi hora Finfinnee abbaa ulfoo uummata Oromoon ulfeeffamee jaallattootaa fi dinqisiifattootaanis dabalamee karaa raajii ta'een kabajamuun milkaa'inaan goolabameera jedhan pirezidaant Shimallis. Kanaanis
irreecha ardaa jilaa galateeffannaan irratti mul'ifamu araarrii fi tokkummaan itti lallabamuu fi jibbi jaalalaan mo'amee obbolummaan itti ol qabamu waltajjii eebbifamaa ta'uu gochaan waan mul'iftaniif guddaa galatoomaa jechuun ibsaniiru. Abbootii gadaa, haadholeen siiqqee, qeerroo fi qarreen, foolleen, uummanni Oromoo hundi aadaa keenya tiksitanii akkuma siin geessan har'as ulfoo Oromootti kabaja horuuf nageenya ayyaanichaas eegsisuun injifannoon keessan egereef akka ce'u taasiftaniitu jechuun kanaaf maqaa uummata Oromoo bal'aan isin galateeffadhaa. Ammas guyyaa borusi haala har'a baratameen aadaa fi duudhaa keessan eegdanii ayyaana irreecha hora ar-sadii akka nagaan kabajattanii nagaan xumurattanii gara mana keessanitti akka galtan hawwii kooti jechuudhaan pirezidaant Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniiru. Yuunivarsiitiin Jijjigaa barsiisota 300 ol digirii jalqabaa qofaa qaban barsiisummaa irraa dhorke. Yuunivarsiitiin Jijjigaa barsiiftonni waggaa 5 dura yuunivarsiitichaan miindeffamuun barsiisaa turanii fi digirii lammataa hin qabne 300 ol bara barnootaa akka lakkoofsa Habashaatti bara 2017tti adeemsa baruuf barsiisuu irraa akka dhorke beeksiseera. Yuunivarsiitichi murtee kanarra kan gahe barsiiftonni digirii jalqabaa qabaachuun miindeffaman akka digirii lammataa isaanii baratanii fi waamicha irra deddeebiin dhiyeessaa ture fudhachuudhaan gara barnootaatti waan hin galleef dhimmoota akkaadaamii yuunivarsiitichaatti pirezidaantiin itti aanaa Dr. Abdii Ahmed natti himaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Yuunivarsiitiiwwan 15 dhaloota lammaffaa jedhaman keessaa tokko kan ta'e yuunivarsiitiin Jijjigaa barsiisota 1,400 ol kan qabu yoo ta'u isaan keessaas kanneen gara 800 ta'an digirii lammaffaa kan qaban ta'uu Dr. Abdiin himaniiru. Barsiisota yuunivarsiitichaa waliigala keessaa 350 akka ta'an digirii jalqabaa qofa qabaachuu kan himan aanga'aan kun barsiisota digirii jalqabaa qofa qaban keessaas kanneen barataa jiran muraasa qofa akka ta'anidha kan himan. Barsiisonni sadarkaa tokkoffaa fi akkuma digirii jalqabaa argataniin yuunivarsiitichatti miindeffaman kunneenis akkuma hojii eegalaniin yeroo waggaa tokko keessatti barnoota digirii lammataa barachuu irraa eegama ture jechuun ibsani. Qajeelfama dhaabbileen barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010tti bahee haala qaxarrii barsiisaa filannoo fi qajeelfama misooma barsiisonni digirii jalqabaa qofaa qaban akka carraa barnoota digirii lammaffaa argatan kaasa. Barsiisonni haala kanaan miindeffamanis hojiin isaanii ijoon koorsii barsiisuu, sagantaa barnoota idilee barsiisuu ta'uu akka hin qabne kan ka'e qajeelfamni sun hojiin isaanii barsiisota kaan deeggaruu, deeggartoota galtee barnootaa qopheessuu akkasumas waraqaa qormaataa soroorsuu akka ta'udha labsiin sun kan kaa'e. Sadarkaa barnoota yuunivarsiitiiwwan barsiiftonni akka qabaatan barbaadan dhibbeentaan 70 digirii lammaffaa fi dhibbeentaan 30 immoo digirii sadaffaa akka ta'e kan ibsan aanga'aan kun yeroo baay'ee kana guutuu akka hin danda'amnes ibsaniiru. Barri 2017 akka lakkoofsa Giizitti yeroo jalqabuuf jedhu barsiisota digirii tokkoffaa qaban waamnee turree jiran jalqaba kan argaman barsiisota 11 qofa akka ta'edha kan isaan himani. Carraa laataman torban darbe waamnee turre barsiisota 300 keessaa 48 qofaatu dhufe jechuun barsiisotas komateera. Barsiisonni digirii lammataa qabaachuu dhabuu fi hooggansi walgahii isaa waame irratti argamuu dhabuu isaanii hordofee akka lakkoofsa Giizitti bara 2017 irraa qabee gosa barnootaa kamiyyuu akka hin kennine roobii darbe murtoon darbuu beeksisaniiru aangawaan kun. Mootummoonni gamtooman Itoophiyaa fi Soomaaliyaan walabdee keessan nagaan fudhadhaa jedheera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ulaa galaanaa wal qabatee muddamni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti dhalate sodaa nageenyaa uumuun qabu jechaa jira. Golli nagaa eegdota gamtichaa dhimma loltoota gara Soomaaliyaatti erguun danda'amu irratti walgahii taa'een biyyoonni lamaan adda addummaa qabdan akka seera addunyaatti fudhadhaatii nagaa buusaa jechuun yaadachiisetu ka'e. Beekamtii fi tumsa mootummoota gamtoomaniitiin gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti waraanni Afrikaa nageenya Soomaaliyaa eeguuf ergamee ture muddee fuuldura kana barri hojii isaa ifatti xumurama. Isa kan bakka bu'u waraana biyya kamiirraa ergamuu qabaa kan jedhu irratti waliif hin galamne. Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaa yeroo isaa akka fixateen achi ba'uu qaba ejjennoo jedhu qabdi. Achi keessa kan turuu dandeessu yoo waan Somaalilaand wajjin eegalte ifatti haqxee qofa akka ta'e karaa ministeera Haajaa Alaashiitiin beeksifteetti. Ijiptii fi Jabuutiin loltoota keenya gamasitti ni ergina jechuun fedhii
agarsiisaniiru. Itoophiyaan immoo dhimmi nageenya Somaaliyaa keessaa akka waan na yaaddessedha jechaa jirti. Maqaa nagaan eega jechuun humnoonni nageenya godinichaa booressuu danda'an achi seenuuf wixxifachaa jiraachuun kan nagaa booressuuf deeman Alshabaabii fi IS'n akka jabaatu kan taasisu ta'a kan jedhudha yaadni falmii Itoophiyaa. Amajji kaasee loltoota atumis kan bakka bu'u irratti Niiwuorkii fi Waashingtan DC'tti jidduu kana walga'iin taa'ameera. Walgahii gola nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii irratti Antiyoonoo Guuterees bakka bu'anii kan haasawaa godhan Jeems Siwaan muddamni Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti dhalate qabeenya hunda kan ta'e nageenyaa fi sabatiinsa godinichaa balaarra buuseeraa jedhan. Kanaafuu lamaan keessanuu seera addunyaa jalaan gad ta'aatii fudhadhaa jechuun waamicha godhaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebinee ammasii uummata Oromoo bal'aa baga ayyaana Irreechaa Horaa Finfinnee fi Hora Arsadiitiin isin ga'e jenna. Ayyaanni kun kan gammachuu, kan quufaa, kan nagaa fi kan waan hundatti deebii irratti argattan isiniif haa ta'u jecha televizyiiniin ONN irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e jedheera.